Yeroo baay'ee qeessa keenya kan caccabu akkasumas immoo kan buqqa'u sababbii garaagaraa irraa ka'uudhaan kottee keenya jala kan madaa'uu fi qeessa keenya dheereffachuu warroonni barbaadan gaaffii namoonni hedduun na gaafatanii turtanii karaa salphaa ta'eetiin akkamittiin yeroo muraasa keessatti qeessa keenya dheereffachuu dandeenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركة فوني أكم جرتن هردوتو تداوتو تسانتي وروشو أنتم كيسانو بكم جرتني في أكم جرتني تنجين نكوسنا لك أبو جتاعو يا هذا مالك أبتدي بتجون كيسان هنا هو قافلنا موت هدوك إيسك يا مداها إيسك يا جتابا إيسك يا هنديراتو وروني جتني تنين نجافتات وتاني وان ديبي سني تاجر وقفل سني في تنجرا هنقط مراتنا جنترون رافتنا ورون نرى لبتنا نرى بقى نجا لبتني لايك كسم سبسكرايب شير بليان كيساني بقول واحد وتناجر فيديو hojjedhee tinjira jala gaddee buna ilaala sanin jechuun barbaada warroonni furdachuu barbaadanii borcii qannasuu barbaadan viidiyoon heddu dalagameetu jira akkasuma garmatu duree kiyyadhattoo isin dabarse gaafilee namoota hedduuti qeensi kiyya sababbii keessattuu shamarran keenya mana arabaa keessa dalaganii korroksii yookaan immoo deeytoolii garaagaraatiin mana waan qulqulleessanii fi kanarraa ka'uudhaan qeensa caccabu qeensa buqqa'u akkasumas qeessi jalatti kottee kana kan madaa'uuf waan karaa salphaadhaan furmaata isin taasiseet isin yaadu waan ofillee fayyadamee waan hedduus fayyadamanii furmaata irraa argatanii adda qabadhee isin dhufeetiin jira tokko argatanis tokko mana dhabdanis waa lama sadiin qabadhee isin dhufee irraa fayyadamaa hanga xumuraatti ilaalaa jechuun jaaladhaa sumaan gara mata duree kiyyaa fi waan qabadhee dhufeettoo isin dabarse akkuma argitan kana waa baay'ee qabadhee dhufee jira inni jalqaba irratti argitan kun loomiidha. Loomiin akkuma beekamu baakteeriyaa garaagaraa ajjeesuu irratti gahee guddaa qabdi. Inni asitti argitan immoo zayitoonidha. Zayitoonii fi qullubbii adii yookaan immoo shunkurtii adii walitti dhiqoo isee tursisee lafa kaayeetiidha kan jiru dhiqoo bifaayyuu qayyaratee jira akkuma argitan kana isin mul'ata jedhee yaada hordoftoota kiyya. Isa jechuudha. Inni kun immoo tuyyuu qibaatii kana mataafillee hedduu gaariidha. Qaama hundattuu soo dibattanii bareeda. Suuraa irratti isiniifin kaakana soo dhabdan ka suuraa irratti isinii kaawusan bitaatii fayyadama. Galgala dibattanii ittiin osoo raftanii qaama keessan hundaafuu bareeda masaajii osoo ittiin godhattanii. Bitaa isinirraa fayyadama isin jechuun barbaada baleeyyan kiyya qaqqaali. Inni kun shunkurtii adiidha kareef isinitti argisiise. Inni kun immoo bishaan ho'aadha. Kuni ashaboo yookiin immoo soogidda. Hundi isaa tokko tokkoon akkamitti akka itti fayyadamtaniif yeroo kam akka fayyadamtan isiniif himaa jechuudha. Jalqaba irratti ashaboo fi bishaan ho'aa kanarraa isin dubbachuun barbaada. Warroonni qeessa keessan dheereffachuun duratti warroonni qeessi keessan caccabu yookaan immoo qeessi keessan jalli isaa kan madaa'u baakteeriyaa garaagaraa irraa korroksii irraa wantoota garaagaraa irraa ka'uudhaan kan isin madaa'uu fi kan qeessi keessan laafee ofuma isaatiin caccabuu fi furmaata isaatiin isin hima. Inni kun bishaan ho'aadha. Inni kun immoo ashaboodha. Ashaboo kana galgala keessatti jechuudha. Irra caalaatti galgala osoo fayyadamtanii bareeda. Bishaan ho'aatti dabaltanii erga bishaan ho'aatti dabaltanii booda maankaadhuma tokko jechuudha. Bifuma margitan kanaan itti dabaltanii bishaan kun ho'aa sirriitti ho'ee harka isin gubu osoo hin taane bishaan giddu magala jechuudha. Erga bishaan itti dabaltanii booda harka keessan kana quba shanan kana keessa keettanii hanga daqiiqaa 5 tursiistan bishaan xiqqoo qorra bahee fi ashaboo yookiin soogiddaa wajjin keessa tursiistan baakteeriyaa garaagaraa jarmii wantoota qeensa keessan jalatti wal gaheetiin hin jiru qeessi keessan akka isin madaa'uuf sababbii korroksiitirraa ta'u waan fedherraa haa ta'uuti kan isin madaa'uu fi kan caccabuu ofuma isaatiin laafee karaa salphaatiin isin balleessuu danda'a jechuudha. Keessattuu jalli isaa kan isin madaa'u jechuudha. Namoota baay'ee mana akkasiin himata qeensa keenya kan madaa'u jettanii na gaafataa turtan. Bifa kanaanii duraan dursistanii galgala soogiddaa bishaan kan wajjin keessa keettanii daqiiqaa 5 qofa tursiistan. Karaa inni lammaffaa mallee yoo soogiddaa fi bishaan kana keessa kaa'uun isin hin mijaanne warroonni qubni keessan laafullee akkas qubni keessan sirriitti haylii godhateetiin hin jabaatuu fi inni asitti argitan kun xuuxxoo yookiin loomiidha. Loomii kana fuutanii kottee keessan kanatti sirriitti riidan yookaan immoo bifuma amma argitan kanaanii bishaan soogidda qabu kana yookiin ashaboo qabu kanatti akkanatti dhama isaa kana itti cuunfitanii tumaan keessa keettan jechuudha. Keessa daqiiqaa 5 tursiistanii achi keessaa baastan. Inni biraa erga keessaa baastanii booda zayitoonidhaa fi qullubbii adii yookaan shunkurtii kana akkasitti walitti jara kana dabaltanii xiqqoo zayitoonii ho'istanii baay'ee ho'isoo osoo hin taane xiqqoo walitti dabaltanii ho'istanii tumaan qadaddanii lafa kaayyattan. Achumaa guyyaa barbaadan galgala qanii hundaa waanuma hagana ga'u takka erga kottee keessan akkasii soogidda keessa tursiistanii yoo soogiddas dhabdanii loomiidhaan quba keessan kan yookiin qeensa kana dhiqattanii geessitanii booda
isa kana dibattan jechuudha. Isa kana dibattanii raftaniin galgala yeroo baay'ee galgala fayyadamu. Inni biraa immoo tuyyuu warroonni qooyessi keessan yookiin laafaa hin taane akkasumas immoo madaa hin qabaanne qeensa qofa dheereffachuu barbaadanii waan biraatu isin hin barbaachisu. Loomiidhaa fi qullubbii adii kana zayzeetii wajjin erga tursiistanii booda qeensa keessan galgala xiqqoomesii loomii ofitti baay'isistanii loomii dhumata kanaan sirriitti qeensa keessatti riidanii hanga daqiiqaa 5 yookiin daqiiqaa 10 rakkoo hin qabu erga dhiqattanii booda qeensa sirriitti jabeessaa qeensi gaafa jabaatee innuun caccabu. Qeensi yoo jabaatee innuun caccabu waan ta'eef iyyuu isaan erga akkasi dhiqattanii booda zayitii kana dibattanii ittiin raftanii jechuudha. Inni biraa zayitii kana argattanii isinitti mul'ata yaada. Zayitii kana argattanii isin jettan qibaatiin kun hedduu tokko bareeda. Qibaatii kana galgala qeensa keessanii dibattanii qeensa harkas haa ta'u qeensa lukaatis haa ta'u kanuma ta'e iyyuu haatuutti dibattanii ittiin raftanii jechuudha. Kana dhabdanii kan suuraa isinii kaa'u kun akkuma argitan kana isa kana screenshot godhadhaa suuqii kamittuu argattanii gatiin isaallee kanarra xiqqaadha waan ta'eef hedduu kun baay'ee qaaliidha. Faayidaa guddaa akkuma qabutti hedduu qaaliidha illee faarmaasiidhaa irra caalaatti kan argamu. Oriijinaaliin isaa jechuudha. Yoo isa kana dhabdanii kan suuraa isinii kaa'e kana fayyadama. Yoo isallee dhabdanii immoo zayitoonni qullubbii kana walitti danfistanii yookiin walitti xiqqoomsii oo'istanii lafa kaa'attanii galgala dura loomii fayyadamtanii erga yoo kana fayyadamtanii raftan hedduu tokko bareedaa jechuudha. Warroonni soogidda fayyadamaa isin jedhu yookiin immoo ashawoo bishaan ho'aa warra qubni keessan madaa qabu irra caalaatti jechuudha. Qubni yookiin immoo qeensi keessan kun madaa'ee yookaan laafeetiin hin caccabu warroota kororoksidhanii mana qulqulleessitanii warroota akkasii qofti isatti fayyadama. Hedduu tokko baakteeriyaa saniin ajjeesaa quba keessan hedduu jabeessaa jechuudha. Irra caalaatti immoo loomiidhaa fi zayitoonni kana halkan yeroo hundumaa osoo fayyadamtanii fayyummaa qeensa keessaniitiif iyyuu fayyummaa harka keessaniitiif iyyuu hedduu tokko isin gargaara. Hedduu tokko baay'ee kan isin gargaaru jechuudha. Inni biraa qullubbii adii akkuma asitti argitan kana qullubbiin adiin kunillee qeensa guddisuu irratti yookiin qeensa dheeressuu irratti gahee guddaa qabdi. Akkuma argitan kana fireedhuma tokko irraa baastanii kam irraa baastan kana fuutanii qeensa keessanitti caafii irratti sirriitti dibattanii halkan achirraan immoo beenziliinii harka keessanitti dibattanii yoo qabaattan feeksii yookaan immoo beenziliinii dibattanii galgala yoo raftan ittiin raftanii quba keessan yookiin immoo qeensa keessan bareedaa ta'ee fi kan hin caccabne kan hin laafne kan yeroo baay'ee madaa'ee isin hin rakkisne korroksillee mana dhiixanii waan barbaadan namoonni hedduu wanti korroksii deebi'eetini dubbadhuu fi korroksiidhaan mana qulqulleessaa sababbii kanarraa qubni yookiin qeensi kiyya miidhamee namoonni hedduu waan na gaafatanii fi waa'ee kanarra deddeebi'ee dubbadha. Kanaafuu bifa kanaan fayyadamuu dandeessan isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya qaqqaa. Viidiyoon kiyya hadhaaf qabadheetiin dhufe kana fakkaata ture akka isin gammachiisu akka itti fayyadamtanii fayyaa argattanillee abdiin qaba. Bifa kanaan fayyadamaa turtii gaarii isin haa ta'u waliif sheer godha laayik godha maasii ta'uu hin dagatinaa gaafilee hedduu kana bira qabdanis nan beeka akkasuma gaafii bira soo qabaattan dabalaatii gaafadha. Isa kana mataafillee immoo fayyadama lukattillee soo dibattanii bareeda qullubbii adiitii fi zayzeetuun hedduu tokko soo dugda fa'aa warra dugdi dhukkuba sukkumattanii hedduu tokko bareedaadha. Irratti xiyyeeffannoo godhatii fayyadama zayzeetoonni kanaa fi qullubbii adii kana walitti dabala lafa kaa'adhaati abasuudatti dabalaati qaama sukkumadha hedduu tokko bareedaa isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya qaqqaale. Namoonni hedduu seentanii laayik osoo hin godhin baa jirtanii viidiyoo ilaaltanii geessitan laayik godhaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan na tura.